Roosa mucaan kun qabsiisee jedhama jettan qaatti isin caqasaarra. Dandeettii kamiin namni tokko biyya kanatti wal qabsiisa takka akkamitti dhaqee wanni kun hin jiru waan hin jirre waan hin fakkaanne biyya arabaa keessatti namni kun waraqaa eenyummaa qubatti qabdee qabsiisuu dandeetta maal taateeti? Hin danda'amu Habiibi waan akka jedhu hin jiru Imaaraatiin keessa soba hin jiru Imaaraatiin. Kun qarshiidhaan qabsiifamaa jedhaa jira ijoollee walla dhaggeeffadhu sitti mana jijjiirana jedhanii intala fuudhanii bakka ergi mana jijjiiratanii ka'anii huccuu bitanna jedhanii mana uffataa geessanii achitti qabsiisan. Qabsiisa ijoollee maarsiiti. Qaba jira. Akkamitti siin qofti qabamti? Tokkitti ishee qabamti. Ganama boolee keessa jiikooti qabamuu eentu beeka amma? Eentu beeka jiikooti qabamuu? Himatteetti. Ganama boolee keessa eenyu bira jira yeroosa? Eenyu himattee siin jedha bara eenyutti himatte? Namni gola dibee tokko jechuudha. Ganama boolee keessa jirti jechuudha. Guyyaa 5 hidhamtee ganama boolee keessa jirti ittiin dubbanneerra nu jechuudha. Maal jettii Roozii Limmuu jedhaayyuu poolisii yeroo dhaqee qabuun ati Roozii Limmuuti miti jedhee maqaa tiktokii sanarraatiin jechuudha. Wallaahi laatu. Ganamatti wallahi sun immoo kijibu maatii kana kijibu. Ganama sirratti yeroo kijibina maqaa namaa kijibban. Yeroo takka walaara geeffannu yeroo takka walaara geeffadha. Ishee kam isin maal walaara geeffannu yeroo takka Daddoon zamana kana takkitti dhugaa akka armaan albaatii ooftii kijibdi beera abboo beera. Isiiti mate bara amma tokkoffaa waliigalatti dubbadhu. Isiitu himatee bar isii ganama jechuun guyyaa isii fudhatte paaspoortii isiillee fudhatte hundumayyuu fudhatte isin akkasuma warra mataa qulfii qabsiiftanii malee jechuudha. Roozii Limmuu jedhanii suuqii biratti barri suuqii fuudhanii dhaqanii suuqii biratti rafi Roozii Limmuuti miti jedhanii qabanii poolisii yeroo qaban jechuudha itti banii. Isin garuu akka intinaallee achi keessa illee hin teenye Rooziin barii mangistiidha bar. Isin garuu yeroodhaan biyya buute hidhamtee isinii galee. Yoo jedhaniin si mana wanni itti qabamte Naasiri bakka bu'aa fiiree oduu salamuu deemu. Wari. Naasisee jechuudha. Naasirtuu akkasiin qabamtu godhe dubartiitti godhe. Naasirtuu isii jala deemee isii egaa salamuu oduu deemtu qabaniitti mana bunaati. Maa Naasirtu sin qabsiise jedheeni bara obboleessa dhaggeeffadhu Naasirtu sin jedheeni. Kijibinaa dhiisaa. Naasirtu sin qabsiise. Amma maal gochuuf wal Itoophiyaa keessatti kan argamu Oromoodha malee ganda akka kee hin faarsan. Afaan Oromoo dubbachuu kan hin beekne biqilaa bilxiginnaa jechuullee kan hin beekne afaan tabtaabbaa gootee waa'ee Wallagga, waa'ee Arsii, waa'ee Jimmaa haasa'uu barbaade. Eessatti beektan akka keedha kan facaasnee kan afaan Oromoo duduukaa haasa'anii nu falman warra akka keedha. Warra alaabaa lummuxxii fi alaabaa biyyaa kan hin beekne maalummaa isaanii warra hin beekne. Warra akka keedha kan nama arraba. Harun akkana godhatama Harun. Harun nageessa. Suuraa Naasiritti ol deebisee suuraa Naasiritti ol deebisee dubbiin gaafa ifa bahee Naasiriin si qofaa miti walii itti duula. Naasir gabba'ee yoo ani hin qabsiifne jedhee waan rabbii qabee kakatee akka amantii isaa yoo kiristaanatti suuraa isaa gadi gaggalabatuun kan kee wanni inni dabalu suuraa isaa gadi garagalchuun kan kee wanni inni dabalu hin jiru bar ol bahee Naasir akka dubbatu san taasisu nuti akka namaatti akkatti teenneetiin yoo irraa dhufne qofti gahaadha Habiibi. Gocha inni uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru uummataaf ifa godhuu barbaadnee dhamanu. Tokko barraa sofnee gocha badaa yoo qabaate gocha badaa isaa kan ifa baasuu dandeenya Habiibi si gala. Takkitti carraa kenna. Ani kan isiniin jedhu Naasir mucayyoo tana qabsiisu yeroo inni dhaabatee poolisitti argu argitammoo maal argitanii Naasiriin gaggara galchitan. Viidiyoo qabna. Oromootu akkana godhee ka jettanii. Viidiyoo poosoti nu garsiisime viidiyoo poosoti. Godhaa qoya sirraa ba'ee. Dhaggeeffadha isinii hima dhaggeeffadha. Naasir mucayyoo tana yoo qabsiise gaafa isiin gabbaatee jaartii isaa arrabsitu maaliif hin dubbatin osoo maaka qabsiisin dhiisi. Jaartii isaa nama hunda dubbataa ture akkasiin jaartii Ani jaartii xiyyaana jala arrabsitee
si qabsiisuu miti lubbuu teetu si baasaa. Ani. Jaalamu sabba Bangaaliin abbaan arge sanaa ture moo maal jaartee akka abbaddaati Bangaaliin abbaan ummata walitti hin kaasina taa ummata walitti hin kaasina gandaa walitti galchite ilmaada jala dhufe gidira bidaata eessatti argite gaggaa inni qabsiisu isaa ragaa yeroo inni dhaabbatee poolisii qabsiisu argite diqaala haadhatee salii Adi haadha keessatti ilmoo harreedhaa dhalate adi harreedhaa dhalate gandaan keessatti qaalti hinaaffatu akkana si godhe haadha keessatti ati moo argite kan bilchooftuudha kanaafidha beektaa atuun namni haadhatee siyaasa danii dhageeffatu naasir Masih god, hinci bitani bar, mati kishuni mata ol kabate fi bar, hinaaftota isin, hinaaftota isin. Wujud kya salu, ada mana saja Bangaaliin salee kuufee kana dhiise. Fadhu ni ajjeesa qabsiistuu miti silaana Wujud kya salamiifi. sillee dabalate si uummata keetu dabalatee dabalatee yaadakka kana nama gammade garuu waan jiru jikaala ilma haadha sale dhageeffadhu amma yaadu waan jiru wannan jedhina innaatin libdaalle Abon nurraa Usmaan taate isa dhiirti akkamii wal arrabsiti maal taatan sa? Gowwaa kana harree salee biyyaa bee gowwaa jeneraal ofii jiru kun harree salee biyyaa bee Harun dhiisimmoo ati abbaa manaa taate boota arraba nuuf ni dhiisata Harun sirraan eegamu. Maal argite inni qabsiisu maal argite inni qabsiisu maalitti Bakka jeneraal turi jeneraal koy. Jeneraal qabsiisaa hin ajjeesaa yoo ana osoo carraa argadhe aygarmem Kanaafuu dubartii kaati akka jettee ni ajjeesaa yoo lubbuma isiitu hin qabsiisuu miti achiin gara kan qabsiise inni ismaartii waan ta'eef qabsiise silaa nama biraa ta'e lubbuu isiitu yoo qabsiise iyyuu achiin gara kan waan hin taane namseenaa Sina ganda fara dhaabbattanii isin gandoota isin beekan isin beekan baati bakka jaalatanii waan barbaadaniif malee inni roozii qabsiisee waa'ee jimmummaa Jamila tana ina sagale waan isin haasoftuudhaan shiroo waa'ee gadhummaa Ibiddoon kan tuulaa itti fakkaatu Jamila useelati Jamila waan hin taane naasini waa'ee jimmaa maaltu dubbate amma kanuma bakka wantummaan isin gastii bantanii kaan garagalchanii kaan ol garagalchanii Baga qabsiise jedha akkoo Isi kaa jedhu waa'ee jimmaa si dubbatee midhaan kun waa'ee jimmaa maaltu kaase jimmaa gasi garagalchee si bulchaa jira kan maali wantummaan abooti Haruun dhageessaas dhugaa mijayyoo barbaade akkanaa tan waliin seensisiin Tuuna qamadii fakkeessitee of jala keessa waa'ee gadda haasoofi. Miyuuti isaan gadi yookaan monitora naa kan warra wal arrabsu maal taate namni yaada kan nachu galaa miti maal wal arrabsu tan asitti Waa'ee gandaa faarsuun deemina yoo dhuguma mijattii tana naas qabsiisa ta'e dhuguma mijattii tana barbaadiif akka namaatitti sababa inni qabsiiseef jirru. Jimma akkasii arsiin akkasii wallagga akkasii kun waan sirraa eegamu miti obboleetti jim jettee waan hin taane hin faaliin. Dhugumaa micayyoo hin jaalattoo ta'e dhugaa isii biraa ta'e hin barbaadiif inni qabsiisuu fi qabsiisuu dhabuu dhugaa jirtu addaan baasisa. Birri asiisii kuusaa sagatee kan qaanyiin qabu qabuun beeku qaanyiin beekanii khayrii teessan dhaadhalaanis dhalummaa keessanitti if kabajaati taasaa yoo yaada qabaattan maa walirratti yaadan amma dhuguma mucaa kana baafamuu kana bara akka namaatitti yaadan akka namaatti mucaa kana garagalchuu osoo hin taane akkaataa inni itti qabsiise namni isiniif hime yoo jiraate yookiin viidiyoo yoo qabaattan yookiin haala ittiin qabamtee yoo isinii himtee jirti yoo ta'e haala saniin haala qabatama ta'een gabbaasitii namaaf himi si qofaa miti naasiriin gaafsan nusi oliin itti duuluu dandeenyu. Zim jettee asirratti ol baatee gandaaf ganda wal nyaachisuu qofaaf dhalaa sammuu qabne hunda of teessifteetini. Kun amma barbaan jechaa jirtu Jamiilaa tana laalama Jamiilaa tana waan ittiin haasaa jirtu. Jamiilaan jimma miti arsiidha bar haqa dubbachaa jirti isiin nama jimmaati miti. Jamiilaan balaa Arsii yoo taate waa'ee jimmaa kaasuun isirra jiraatu jimma soo taate waa'ee arsii haasa'uun kun waa'ee arsii fi jimmaa miti amma
Adu gadi buusa soo jimma taatee waan akkana dubbatte. Si galee isiin dhugaa dubbachaa jirti. Atiin doom nama waa'ee gandaa haasa'u sa'aatii ammaatti irraa gad darbeeti. Waa'ee roozii fi naasir yoo taate. Isee hin qabnaa jette miti. Viidiyoon qabna jenneen. Namni akka bagan qabsiisa ka jedhe kana nan qabsiisaa roozii hamma godhaa ka jedhe hin jira viidiyoon na bira. Viidiyoon nama akkasii bariina hin qabsiisa kan jedhe. Nan qabsiisa ka jedhe. Isa gaafa qabsiisa ka kono qabamte mutaan. Laayivii irratti dubbatee. Aari hojii qabamte laayivii irra waraabeedhan. Anamma waati sin ajjeesa jedhee namni arte harka namaa duute anuma si ajjeesa jedhama. Maal taate? Oromoon maal ta'e? No. Anamma namni tokko Habibi waan akkasiin fudhatin Habibi. Dhaggeeffadhu ati amma si ajjeesa jedhee ati harka namaa duute anuma si ajjeesa jedhama. Na dhaggeeffadhu waa tokko sii mana dhaggeeffadhu Haaruun na dhaggeeffadhu. Mucayyoon tun nama meeqa wal arrabsaa turte miidiyaa kana irratti beektaa? Nama takkaan ergi Naasirii wal arrabsan inni kaan duraani kun Naasirii wal arrabsan. Namni maan isiin waliin arrabsineen hin jiru miidiyaa kana irratti namni isiin waliin arrabsineen hin jiru namni tariitii sababa Naasir si qabsiisa jedheen kiftatii san fayyadamee mucayyoo tana qabsiisutu mala yookiin guyyaa rabbii riskiin ishii dhumatee qabsiisutu mala. Gurbaa kana tarra gaggara galchiteetiin akkatti waan barbaadde gaafa irraa haasoftu waan qabatama hin qabne namni biraas dhufee mootu isii gaggara galchee waan biraa irraa haasaasii galee. Wallaala lamaan gaafsa waa'ee gandaa ka'eetiin waan hin taane badabbatee dubbiin hin taane dhufa. Waan tokko ajandaa godhachuun dura osoo hubattanii irra gaariidha jedhana waan akkanaa kana irraa of qottoba. Barre siin qabsiisa jedheetti dhaaddachaa ture bilbilee. Siin qabsiisa jechuun qabsiisuu miti bar namni miidiyaa kanarratti walitti dhaadataa oola si baddaaf baaleen taa'ee ishii kan ta'e. Namni abbaan barbaade walitti dhaadachaa oola. Siin qabsiisaa jecha isaa san kiftatii isaa san fayyadamee namni mucayyoon tun nama 99 rabsa oolti miidiyaa kanarratti. Guyyarraa osoo nama waliin arrabsine ooltu tariitii si qabsiisa jecha isaa jedhamu saniif namni biraa kiftatii kana fayyadamee isii qabsiisutu mala. Gaafa immoo isiin gabbaatee eeyyan ana Naasirtu na qabsiisee gaafa isiin jetteetiin hin kallattiidhaan dubbatte gaafa sii miti Naasiriin nusi waliin itti duulla. Har'a mootu waan qabatama hin qabne waan hin argine isiin guyyaa waan ji'a lama dura haasa'ame isatu sababa ta'a jettee har'a gurbaa kana gaafa gaggara galchitee ji'a lamaa miti torban kana keessa bilbilaan himachaa turte Naasir natti dhaaddata. Barsiin jedhee jiraan torban kana keessa miti har'a subii bilbilee fi si qabsiisaa yoo kan jedhuun taate anaafatti wallamnee fakkeenyaaf si qabsiisa osoo naan jette si dursee namni biraa fiigee dhufee ana na qabsiisutu mala kiftatii keessan fayyadamuuf si galee. Lakki kun hin jedhamu akkanatti hin jedhamu. No wallahi waan tokko irraa haasa'uun dura hubadhaa yaakizim jettanii ol baatanii ajandaa gootanii namaaf namallee waliin dhabsiisina. Ofillee mootu zambii ofitti hin fudhatin biroo ati nama seensiftee namni haadha fi haadha walii arrabsee waa hedduu waliin jedhee zambii ofitti illee fuudhin sitti mee jiran waan tokko hubachiisi nama dura. Waan dhugaarratti dubbadhaa kan waan dhugaarratti dubbadhaa kan. Dhugaa sitti haasa'u jirraa barra anam qabsiisetiin jechuun kiyya dhugaa dubbachuudha. La ati amma Harun dina boleh be wai Naasir dhugaa jirtu yoo dubbatte maal rakko dhugaa jirtu sida kau jawabar tidak gefachuu kanis Waalaikumsalam. Dhugaa jirtu dubbadhu dhugaa jirtu qofitti lama haanje amma Naasir irraa bardan taan qabnu bar Miyuti rakka bimeta. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Obboleessa kiyya atille qoyme abboo wacina akkanumaan atille ilma dhiiraati obboleessa kiyya. Ilmi namaa tokko yoo barbaadde gadi na baasi yoo barbaadde narraa dhagaye dubbii kiyya. Namni tokko kufe jedhan cabe jedhan laa. Fakkeenyaaf